وبن كونيا ون الدورانا هدو بقاقو تتقبسو في ست وريق منيت المقاسون لنو كان أدبي مرن بلتقين نارت جلقبين هنگتم رقب رماتشن كانت تفوفتوس جنسي بيت سيجران سوچن أمن وبن قطو رميات تاسي ساجرو وبلغ غنطو تسين دوبت جبهن ديبن كان مركني ستاوس نمو هدون خرامر صالح واسمه يادك النجاجرون يادو تأمر صالح واسمه رتخاف ما جران كيسان جتشن حقنا وران بسمه أرمو مرو دربا إرديبن نقدم فما جران جتش كنس كوغالا مدونا دبت ميوتم أكس كنجرودان نمتشم هم مراتين سناف مراتون نمنمو كبسون بابورا كيابتي هندتو بكت مراتهم بأججومتهم هدون كررتهم هرجان هدون إنه كرر إيابتا ديمن إسمرون جرميدان أبنون أكسيتو إني أمك خيّتني مراتن تجير نمتشت مراتين سرناف مرات نما كبسون بابورا كيابتي هندتو بكت مراتب أججومتهم هدون كرارا هلچا هدون كرارا يابتا دين نمني أتي نمك يجت أدين تو رب متي واقع متي بكتو كوبه نما نجيجيرا غابة سمو قصو جبتا وقتن بود نما لالتا من دينينا ننجو كنا فيتشو وقتني sirna eebba jajjabee zoonii kibbaatti fulbaana 26 bara 2021 geggeeffame irratti agarsiifni leenjii waraanaa hawwatoon leenjifamtootaan agarsiifamanii jiru. Coba kalau video demi toko kemajaju film sana grafik film itu saya jelasu kerwan jema anak dedo o menetmen raja berakana bajil andangi Sufyanun munabil tegnatif kesara siasa Buddha kata isip seniru kadrin bil tegna kanarat sakate insaf sababot sabirotin imal total raja ugur titanan umman romo karabur mitnistain karafen gafi mirgatif kabsaw akabu kerwan dedo dubatan oso guyan raja gahin janabul tirra egaluf kan karofatan kerwa wanjima umman bil tegna hirma tadrir raja lakopsan dangi surra akof kusatan damanirum et ansunammo munna bil tegna kan fayyadu hirma tatana karada bersu danga male hirma cisu damale kabinota fi namota murta of baju rapsul kisara siyasa hama koddo si sudamaniru kerwan ormiya gonnale fi ana le gargarra hirma le rechatif qoppa ajranif guyota murasan jwachim dram galafin finne kaymanan ya micha dihesanu jirum recha brakal mafi didami tokko kesuma kan harafi finne ratsul norbo baina hirma murte sakate ummata robo balaf damsa dabarsanu jirum partin biltegina Ethiopia bulchaa jiru filannoo dorgomtoota malee deemsisee mo'adha jechuun mootummaa fudhatama hin qabne hundee suuratti argama. Caffeen bilteginaa damee Oromiyaa yaa'ii fulbaana 14
بركلمات بسيط كلاكوف إثيوبيا سنبت خليسة جيسن موتمان النجا وندس جرام وندس موتمان النجا كنرج عنقل خابلين النجا فيلم أفريج كبون إفان يوسربون ودمني كنبي أكبر بالجنس الدواي أجد قبات تنه بتميرام يا إيه هندس موتمان النورميا سنبت خليسة كنرج عنقل أفريج كم بريزيدان تينا النجا فيلم سرب ميجر جتون قامت غرغراتين بتماجرام فيلم موكتون من هدات الرا أقرمني موجه اللبس بارتن بيلتقلنا صدر كان النورميا تموت ما هم ديسو لبس جرام موت ما هم ديفني موت ما راكو إثيوبيا هيكو في فرمات في الدنيا وقنتاني قامت بقول الدنيا بتماترين إرجمان أدى أمريكا غالف أفريقيا جيفري فيلتمان جاسدين درم يرو غالف أفريقيا دعوتت فيلم نادم سوفي موت ما هم ديسو سنتانم لوكاس أبن مري أرارا تاسيسو كفت إثيوبيا ديجم الرابر على جتون دبتون ساني ميادتما ورموت ما هم ديسين جتون دبتاجران قامتم بفتشو شمس إثيوبيا كيسة شور أولانا تبتني في غريق أبصو بطني أجتون يوكما تمن شمس إثيوبيا جيمس سياسة رغر ديمقراسي ساسيستم بفتشي سي إثيوبيا ديغا جرجر أمون كيكما غباسن كان سراج سباف ترين قدرة ورمى غرغرا كيسة مقا وبوتوسن كيسة جرجرون وران بلتغنا نموتنا غياهي أجرام خلقير تعالى ميسو كيسة سبب كنان مندين حواسا بدان قبباني جرجر مدين والله أنا هرطما فرسي كيسة اسلامون نغا جملان هدما جراجو حواسني همجا جرا فايدة إلياس دبلت قبدين Harargee lixaanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot Araddaa Dibaala Jaamuun beekamu keessatti waraanni Abiy Ahmad manneen hawaasaa guban jechuun maddeen gabaasanii jiru. Aanicha keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu sun keessa jira fidaa ja'uun namoota nagaas balleessaa tokko malee reebuun hidhaa jiruu jaame. Waraanni bilxiginnaa hawaasa reebuu bira dabree qabeenya uummataa saamaa jiraachuu odeeffannoon garasii arganne kan mirkaneessuudha. Jiraataan aanichaa OMN bilbilaan dubbise tokko akka jedhutti naannoo kanatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu joon waraanni bilxiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an qubsiifaman dukkana daheeffachuun qeerroowwan jajjaboo ta'an akka eeruu bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru laataniif taasisaa jiru ja'a. Haa ta'u malee qeerroowwan aanichaa jennoo isaanii kallattii duraanii irraa jijjiiruu diduun eerumsa kennuu fi sababii didaniif waraanni bilxiginnaa xiyyeeffannoo keessa galchuun dhiibbaa irraan gahaa jiran kan jiru ammoo madda keenya biroo garasii dubbifnedha. Oduma wal qabateen kaaba Oromiyaa Walloo aanota garaagaraa keessatti hidhaa fi doorsisni cimee itti fufuun hawaasa komachiise. Guyyaa kaleessaan arxummaa fuurse magaalaa Caffaa Roobit keessatti poolisiin federaalaa nama maqaan isaa Hussein Kurfaa Jaamuu mana jireenyaa isaa marsuun erga mana isaa sakattaaniin booda namoota nagaa mana keessa jiran biroo 3 ukkaamsanii dhabamsiisan. Poolisoonni federaalaa kunneen ajajaa mana murtiitiin ala humnaan mana jireenyaa nama kanaa marsuun uummata shororkeessaa jiru. Torbee dabre keessas aanuma kana keessatti bifuma wal fakkaatuun namoota nagaa ukkaamsuun achi buutee isaanii dhabamsiisu oduuwwan keenya kan dabran keessatti isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oduun gurratti guddaa shawalixaa aanaa ejersaa lafootti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota darbuun gabaafame. Godina shawalixaa aanaa ejersaa lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 darbuusaa to'attoonni tiraafikaa aanaa ejersaa lafoo beeksisuun isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Balaan tiraafikaa kun kan dhaqqabe guyyaa kaleessaa fulbaana 25 galgala yoo ta'u aanichatti naannoo laga Hulluuqoo jedhamutti akka mudateedha kan addeeffame. Akka miidiyaaleen gabaasanitti konkolaataan lakkoofsi gabatee isaa 33485 Oroo jedhu magaalaa Finfinnee irraa gara Ginciitti imalaa osoo jiru minibaasii lakkoofsi gabatee isaa 35289 kan imaltoota fe'atee magaalaa Amburraa gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiruun walitti bu'uun balaan uumame lubbuun namoota 8 darbuutuun eerame. Kunis gara qulqullinaa fi ijaarsa daandileerraa kan ka'e wayitii garaagaraatti balaan akka mudatuun tilmaamni hayyootaan kennamaa tureera. Kenyaan biyya Afrikaa jalqabaa hooggansa WHO marsaa lammaffaaf Dr. Tedros Adhanom deeggarte ta'uu France 24 gabaase. Kenyaan jimaata dheengaddaa marsaa lammaffaaf dorgomaa kan jiran Dr. Tedros akka dhaabbata fayyaa addunyaa hooggananiif deeggarsa ibsitee jirtiin gabaasa dabalataatiif Naima Umar.
Keeniyaan biyya Afrikaa jalqabaa hoggansa dhaabbata fayyaa addunyaa marsaa lammaffaaf Dr. Tedros Adhanom deeggarte ta'uu France 24 gabaase. Keeniyaan jimaata dheengaddaa marsaa lammaffaaf dorgomaa kan jiran Dr. Tedros Adhanom akka dhaabbata fayyaa addunyaa hooggananiif deeggarsa ishii ibsite. Lammiin Itoophiyaa ganna 56 kun roobii dabre Jarman irraa deeggarsa argatanii jiru. Jarman jalqaba deeggaruun ishii taajabdoota raajeffachiisee jira. Deeggarsi jalqabaa biyyoota Afrikaa irraa dhufa jedhamuun eeggamaa ture. Haa ta'u malee biyyi isaa Itoophiyaan sababa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayin deeggarsa kennuu fi erga dhiistee haalichi walxaxaa ta'ee ture. Kaadhimamtoonni hoggansa olaanaa UN akka waliigalaatti biyya dhaloota irraa kennama. Jimaata erga guyyaan kaadhimamtoota itti kennan dabreehi Keeniyaan Dr. Tedros akka deeggartu kan himte. Keeniyaan akka itti fufaniif hoggansa fakkeenya qabu Afrikaa yeroo murteessaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessa jiru ni deeggarti. Kana dhugoomsuufis ni hojjanna jechuun ministeerri dhimma alaa Keeniyaa Machaariyaa Kamaawu fuula Tiwiitara isaanii irratti maxxansanii jiru. Afrikaa irraa nama jalqabaa dhaabbata guddaa kana